Ay Saido, ay Saido Kenya, ay Saido Kenya, ay miskiina, ay miskiina, ay maal sii taanu bay Saido. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaaf jaallatamtoota akkam nagaa qabdanii baga nagaa qabaatanii baga rabbiin sa'a kanas hin geessise isiniin jedha hunda keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jedha. Egaa har'a nama sadii walitti isinii qabee dhufe tokko Saayidoo keenya egaa akkuma argitanii wayin parankii hojjetaa jiru wayin immoo beekamu rabbitu beeka garuu nuti wodarra wani kaa gadhiiseera jette akkuma dhugaatti fudhanne egaa waan asaabii isheen qayyartee fi isheetu beeka. Saayidoo utuu Sumayyaan na jaallattu kanan hojjedhu kan isheen jettu akka yaada isheetti jechuudha. Saayidoon illee maaliif karaa irratti qalabatii gochuu barbaade tokkoffaa inni qalladaa jiru immoo garam dubbiin dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Egaa akka jettetti Sumayyaan godinyaa kootii utuu isheen akkasuma jaallattu kana gochuu hin danda'u kan isheen jettee wanni qalabatiitti dhaatudha jechuudha. Takka harkatti hidhattee takka harkatti deebistee takka harkatti hidhattee takka harkarraa deebistee akkuma isin argitan viidiyoo irratti jechuudha. Waan saagaa namaa hin galu. Saayidoon wayin dhugaatti fudhatee haa ta'u wayin immoo parankii nama gochuuf haa ta'u hin beekne gara hundaafuu hundarraa nuti hin beeknu rabbitu beeka. Garuu boodarra dura Sumayyaa miti gadaa baatuuf akkas godhanii jedhee amanii boodarra immoo gaafa Sumayyaa bira deemtee Sumayyaan nikaa gadhiiseera washeen jettu bakka dhugaa atennaa jedheen amane malee durayyuun amanne ani. Kamunti na amansiise nikaa koo buuseera namicha wajjiniin addaan galleerra isa duraa wajjiniin wanta jettee isheen haasa'ee ta'e fudhadhe malee durallee hin fakkaanne jedhee man callise. Garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa yoo dhugaate baay'ee nama gaddisiisa yoo Saayidoon illee dhugaatti fudhateeti yoo ta'e akka odeessitti gaa'ee suuf birra itti daawwalee jaarsolii erguufidha kan inni jechaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif abdii kennitee fi kaatee boodarra immoo luka jalaa fudhattee natti fakkaata. Kunillee nama gaddisiisa. Saayidoo abshirii rabbiin hansi lafa kaayee hankee ilma jira. Deedha kun qabu waan rabbi hankee jedhe malee rabbiin siin kennu kan hankeen taane immoo rabbiin siif hin taasisu jechuudha. Rabbiin keeruma haa taasisu. Kan keenuma jirti jajjabaadhu siin jenna obboleessa koo fatanaa booda gammachuuti jira jedhanii namni ilmoon namaa yoo fatamnamne rabbiin hin beeku fatanamuu siin jibbiina dhugaa isinitti wallaahi fatanamuu maafan fatanamiin jedhiina fatanaa kana booda immoo yoo obsitanii yoo obsa qabaattanii wallaahi rabbiin waan caalutti siin dabarsaa jechuudha. Kan caalullee rabbiin siinii kenna namni fatamnamne rabbiin hin beeku ilmi namaa jechuudha. Kana fatanaa kana booda gammachuuti jira Saayidoo abshirii. Ittaansee immoo egaa Ikiraam akkuma argitanii mana amaatii deemtee ammallee lukatti kuftee akka kanaan luka isheetti kuftee nu jidduutii bayii walitti nu naqiinii mucaa firaa abbaa manaa kootii jedhii jettee birriitiin bittee natti ergitee mucaan garuu fira keetii. Dhiisii ilmoo mucaa keen garaatti baadhaa jettee lukatti kuftee kadhataa jirti. Egaa kan isheen jettee deebistee isheen akkasitti garaatti baattee luka isheetti gadi kuftu dubartii taatee ilmoo of jalaa qabdu kan ilmoo durbaa keessumaa of jalaa qabdu gizee ilmoo akka kana dubartii garaatti baattee gadi jettee luka isheetti kuftu kana waan isheen jettee daffa'amuuf egaa rabbiin immoo si ajjeesuuf fakkaata. Kana si godhuu fi kan isheen jettee jechuudha. Rabbiin xalaataaf iyyuu rabbiin kan kanaatiin darbanii rabbi naman taasisiini. Wallaahi baay'ee tokko gaddee jechuudha. Maal baddee taates itti gammaddes itti dallantes ilma namaa kanaan darbuuf laata namni namaan jedhu kun xalaata cimaadha jechuudha. Ani isa duraarraa kaleessan gaddee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Rabbiin si dabarsuuf fakkaata isheen jettee baay'ee tokko gaddee jechuudha. Akkamiin nama garaatti baatu tokko rabbiin kana si dabarsuuf fakkaata jettee isheen deebistee jechuudha. Lukatti gadi kufte narraa ka'e ol
narraa ka'e wayyoo rabbiin immoo kanaan si dabarsuuf fakkaata jettee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubartiin deessee dubartiin ilmoo of jalaa qabdu gizee nama garaatti baatu akkas jettu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yoo isheef ta'uu diddes yoo mucaa isheef ta'uutu hin taatu teessi rabbi nagaan ishee hiikee ilmoo isheerra haa jiraattu. Maaliif ilmi namaa kanaatiin du'a namaa hawwa? Xalaata akkamiitiin kanaan namaa hawwa wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Deessee kaatee dubartii taatee sumayyuu deessee argiteetti kanaan fooyyoo kanaan darbuuf laata washeen jettu maaltu sinitti dhagahamu too sin ta'e jechuudha. Kan irraati jettee arrabsitee hanqoshestee ofirraa kaastee jechuudha. Akkuma argitanii sidha tidaariin hin ta'u jedhee durmaa itti meera. Situ mucaa koo maraachee situ mucaa koo akkas godhee kan isheen jettee taa'ii ka'ii jettee lafarraa kaastee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Otoo silaa ilmi namaa bineensadha malee washeen akkas garaatti baattee lukatti koftu kan xinnoo tokko namni na'uu fi hinduuta ittiin jettee bara wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Ikiraam rabbii miila kee nagaa wal siyaa qixxeesse fatanaa kana keessa rabbi siyaa dabarsuu siin jedha. Rabbiin xalaata keetiinuu kanaan hin dabarsiini. Rabbiin xalaata keessan dhugaa rabbiin xalaata keessanuu sasiin jibbu sasiin dadhabuyyuu rabbiin kanaan addunyaa kanarraan dabarsiin akka kanatti wallaahi. Namni garaatti baatee ittiin si darbachuuf yoo jedhu ittiin du'uuf laata wasiniin jedhu garaa akkamii rabbi kenneefi garaa akkamiiti kun akkamii wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa ammas sadaffaa akkuma argitan egaa kalkaashaan dhiiraati egaa poolisiin qabee jira. Poolisiin mana deemee jechuudha. Barbaacha meeqa mana jaran talaa deemee poolisii geessitee jirti hubiyyeen jechuudha. Akkasas ta'e egaa akkuma beekamu seerri addisii bayeera jedhu Itoophiyaa keessatti abbaa manaa otoo dubartii qabu dhiira biratti dubartii gara biraa biratti yoo argames dubartiinis otoo abbaa manaa qabdu nama biraa biratti yoo argamte yaan jedhu seerri akkasii jirti natti fakkaata. Yoo itti hojjetanii fi hubiyyeen har'a seeraan abbaa manaa ishee mana talaa keessatti akka kanaan qabsistee jirti. Garuu mana seeraa hin deemsisne. Wallaahi hubiyyee otoo itti agarsiiste wallaahi hin jaalladha. Wallaahi dhiira taatee abbaa ijoollee lama abbaa tidaarii yoo isheen akkas kosokosamtee abbaa argee wajjiniin dubartii abbaa argee wajjiniin laxxafamtu kana mee maaltu sinitti dhagahamu wallaahi laazim baay'ee tokkon aaree baay'ee tokko gubadhee mubaarak miskiina haatillee achiitiin maaltu kana keessa si gashee maaliif kana keessa galtee jettee haatisaa itti aartee baay'ee tokko itti gadditee jirti. Mubaarak immoo natti fakkaanne ani kanan seenee anatu kana keessa galee anatu jireenya nama diigee kan jedhu ofitti gaddee baay'ee tokko jechuudha. Kana biraan illee kabalaatiin lafa kaase jechuudha. Mucaan kun akkuma argitan mubeetiin kabalaatiin situ poolisiin itti fidee situ na hiisisuu fi kan inni jedhudha jechuudha. Inni kakkabalee poolisiin isaa booda qabee harka isaa gatteessisee booda irratti poolisii ta'uu keeyyuu hin beeku fidii maaxaraa natti fidii natti agarsiisi jennaani poolisii ta'uusaa kiisii keessaa baasee walitti agarsiisu jechuun ofirra gattaa'e baga poolisii natti fidde goba sana abbaa ijoollee kee lamaatii jedhe abbaa ijoollee lamaa yoo ta'e maaliif likiskisamta maaliif kalkaashaa walii gada deemtare mana keef gobosii taate mana keetti agarsiistore mana keef of taate jaartii kee qabatteeti malee akkas diida keessa lafa dadamteeti miti mana keef ijoollee kee boote wallaahi dhiira akkasii Itoophiyaa keessa tola kashkaashaa akkasii kana xaraganii keessaa baasutee too danda'anii too nama danda'e jechuudha. Too silxaana isaa argatanii koskosii ishee kana yaasuudha Itoophiyaa keessaa dhugaa rabbii wallaahi garuu hin arganne silxaana tonaatti kennan ani ammoo otoo ana kanatti silxaana gaashanii warruma dhiiraa kana jechuudha. Koskosii dubartii isaa taatu dhiira isaa taatu ishee bakka mallee dhaabattu kan ishee irraan bareenni hojjettu yaasuudha achi keessaa dhugaa rabbii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wallaahi laazim baay'ee tokko. Akka kanaanii boo'icha sammamu poolisii natti fiddanii poolisii akkas gootanii biraaboo maali yoo sitti fidde maarree hin dandeessi ganaa si qoroffaddee si kaa'uu dandeessi kana maaliiti yoo maatii kee hedaa si isti yoo ta'e malee akka hojii keef waan si istu miti waan hirmee kee mul'achi teessu ayyu akka hojii keef akkati gootutti. Dubartii kabajaa dubartii mucaa kee garaa keessaa si baattee deemtu yoo akkati hankaleessa argite wajjiniin dhaabattee ishee salphistu maaltu isheetti dhagahamu wallaahi poolisiitti fidii miti qoroffaddee achi keessa si gashitu maatii kee ka jedhan nageenyatti wallaahi hubiyyee kasasi karaa seenaa deemi
yoo nufes maalin godhaa ani aan jette haati keellee jechuudha. To haadha keef kabajaa qabaatte haadha manaa kee akkasin gootu jechuudha. Haati kee yoo dhufe maal gochuu hin danda'a. Kanaafuu kasasii rabbiis nagaan si faana haa jiraatu. Rabbiin illee nagaan si haa hiiku jettee kan isheen dhaamsa dabarfattee jechuudha haati keeyyuu. Kanaafuu likiskisii akka taate beektiiti. Akkati humna ishee ol taate beektiiti. Hangootu dhabde gadditee akka kanaan isheef dabarsitee ergaa jechuudha kaleessa. Kanaaf otoo haadha kee kabajatu maatii kee kabajate dubartii meeqa annati ammatti samooni makanaa fidde dubartii meeqa maal suusii dubartii sitti ka'eeramoo sitti bismillahir rahmaanir rahiim. Wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akka kanaan gaafa poolisiitti fiddugaa boo'ichi ta'ee akkamiin poolisiin natti fiddaa akkamiin na hiisistaa hintalliin boossi inni hin bo'aa jechuudha. Boodarra poolisiin gizee qabee ga'eeshuu mubeetu akkasii miti karaa kanaan miti akka inni jireenya isaatti deebi'u barbaannaa kan inni jedhee yoo jireenya keetti hin deebitu ta'e ammallee hubeen kisiisa irraan kuttuu jechuudha. Akka kanaan otoo fuudhiin hambisanii egaa yoo sirraa'ee of ta'e mana isaatti deebi'ee haadha mana isaa jiraachisuu jiraachuu jechuudha. Yoo hin taane ta'e immoo seeraan walirraa deemuu barbaadanii natti fakkaata. Waan akkasii samoonni kana faashinii taatee jirti Itoophiyaa keessatti egaa jinnoota keessumaa dubartoota dhiira dubartoota garaatti baattu dhiira akkas gootee dubartoota raastee Itoophiyaa keessa akkasitti maraattu kana gooftaan koo wallahi nagaa haa buusuu fi jinni keessa jiru kanallee keessaa haa baasu rabbiin. Wallahi keessumaa dubartoota warra garaatti baatanii kana abbaan manaa maraatee addunyaa kana balleessaa jira adduma fe'etti rabbiin nuuf laafisu. Kulli jabaate hunda wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gara garatti adeemnu beeka wallahi laazim waan dhufaa jiru kana rabbiin nuuf dhiisu malee wallahi hin beekamu sodaachisa. Yoo teessanii akkaataa nama kana ilaaltanii ofitti gaddisitu jiraachuma keessanii ofitti sin gaddisiisa wallahi dhugaa dubbachuu fi haala nama yoo ilaaltanii jireenyi namni kun akka inni ta'u kana otoo ilaaltanii akkam haadha manaaf kabajaa qaba akkam maatiisaaf kabajaa qaba yoo ilaaltanii wallahi ofitti gadditu jechuudha. Dhugaa rabbii mee kabajaa godhadhaa of kabajaati maatii keessan kabajaati dubartii keessan kabajaami wallahi laazim miyoo maali farankii baay'eetu jira baraa kana hojjetanii miti bichaa miti birriin gadi citu dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa akka kanaanii hubiyyan mana seeraatti qeeshitee xiqqeessitee garuu kasastee jirti jechuudha. Axxee mana intalaatti qabsiistee jirti. Boodarraa kadhataniiti bira mana hidhaa akka deemuu jennaanii mubeetu hambisee kanumaallee mubeef tolan maal ooleera kaballaatiin jaanjessee jechuudha. Mubee ati immoo dhiifatama gaafadhu haati kee baay'ee tokko sitti aaranii jiru waan kana keessa galuu keetti. Egaa sittillee waa sixootaan kenna jetteeti han isheen argite sababa keetiin han isheen dhuftee. Egaa rabbiin kee riyaa taasisu siinillee rabbiin kana keessa si haa baasu ati aariin afattu. Rabbiin kana keessa si haa baasu dhugaa rabbii siinillee. Kanaati ganama gaddisiisa baay'ee tokko. Egaa saayidoon keenyillee kunoo karaa irratti akkuma qubeelaa ol qabetti hafee intalli egaa itti fakkeessite natti fakkaata. Saayidoon hin amanite waa innillee beekama nu farankii irratti hojjechuuf ta'e hin barre baay'ee tokko dhuguma see gammadee ani wallaahi laazim gammachuu akka hin qabne gammadee fi booda irratti harkatti qabdii hin fiiddii harkatti qabdii hin fiiddii yeroo sana maal jechuudha jedhee egaa baay'ee tokko booda irratti hin ta'uu isheen jettee hin na'e ani namaa miti ammas keerumaa fi waan hundaa rabbiin waa badaaf hin hojjetu bara waan han keessan hin taane waan booda rakkina qabu rabbiin achumatti waa godhee sinirraa fageessaa jechuudha wallaahi. Kanan keessan ta'e immoo rabbiin sinii kennu wanta ta'eefi abshiri saayidoo hankee ganaadha. Hankee ganaa lafa ganaa alachuuyyuu nabdoon kee kun saayidoo ganaa harma ho'uyyuu nabdoon kee kun jedhe yaa rabbi sumayyaan egaa isheenii nama gaariidha. Isheenii gara laafina qabdi bareedduu kana wanta isheen jettee jajjee fi duubatti deebuu naftu buleettiin keenyi sumayyaan haala saayidootti deebbitii siin qabdu. Saayidootiin akkasuma jireenya isaa
jeequurra kana fee itti deebiteellee tokko taate kanaan duraatti waliin jiraattu miti Sumayyaan akka akkuma argitanii garuu immoo jireenya Saayidoo akka badu baaddii malee dhugaa isheen akka haasoftutti Saayidootti gungumaa waan deebitee wajjiniin jiraattu miti jechuudha. Kanaafuu Saayidoo koo ofirra hin taa'in Sumayyaan naa deebiti jettee waan hedduu qabdu Sumayyaan waan sii deebitu miti. Jireenya kee barbaadadhu nan sii ta'u barbaadadhu kunillee yoon ta'u jette dhiisii bira darbi har rabbi lafa sii kaayee jirti jireenya kee barbaadadhuuti jireenya gaarii jiraadhu rabbiin jireenya gaarii siif baasu biddeena furdaa siif baasu abshir wallahi fatanamuun bareedaadha yoo fatanamanii waa biraas hin argan yoo fatananis immoo badaaf gaarii argu yoo fatanaa kana keessa jechuudha cinqitii kana keessa waan baay'ee irraa barumsa fudhata waan baay'ee baratta jechuudha. Kanaafuu rabbi sitti wakkalamu abshir keen taate lafa jirti maal godhama reega rabbi namaa goosise malee hin jiraare hin jiru harka rabbii ta'e wanti hundinuu rabbiin kan kee jedhe siif haa kennu abshiriin darba guyyaan kunis inshaallah. Kanaafuu viidiyoon kanuma irratti haa dhaabbattu wanti na dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jedha.